namoota boriftaan bu'aa naa buuse eeggatu siyaasa Oromoo gaggeessine warra jedhan nyaachuu baranii nyaachuutti guddatanii ammas nyaachaa jiru. Waan haaraan mun seenaa. Paartileen kun lamaan maqaa qabsoo Oromootiin dhiiga Oromootiin warra taphachaa turan. Bara Oromoon biyya bulchuttis guyyaa yeroo har'aa kanattis mootummaa ce'umsaa warra hawwan. Onnee du'aa kanaa miti. Onnee guddaadha. Akka malee onnee guddaa. Onnee pirezidaantiidha hubar. Onnee beeta mangistii mallas seenu bar onneen kiyyaan beeku. Eenyu wajjin Oppiidiyoo dullatti wajjin. Oppiidiyoo dullattiin kaafa feetu shanii taati. Oppiidiyoon dullatti gaafa feetu shanii ta'a. Gaafa Hayilee Fidaa eenyu nyaate? Oromoo nyaate? Hayilee Fidaa nama Oromoof qabsaa'u duwwaa osoo hin taane sammuu addaa qabaatee rakkoo biyya kanaa hiikuu danda'u. Nama yoo jibbitellee dhugaa isaasan hin jibbin. Maali isiniin jechuu barbaadeetanii yedduu kana immoo mootummaa Itoophiyaatiin mootummaa Eertiraatu wal loluu deemaa jedhamee baay'ee odeeffamaa jira miidiyaa kanarratti. Namoota boriftaan bu'aa naa buuse eeggatu siyaasa Oromoo gaggeessine warra jedhan nyaachuu baranii nyaachuutti guddatanii ammas nyaachaa jiru. Waan haaraan mun seenaa. Hayilee Fidaa eenyu nyaate? Oromoo nyaate? Hayilee Fidaa nama Oromoof qabsaa'u duwwaa osoo hin taane sammuu addaa qabaatee rakkoo biyya kanaa hiikuu danda'u. Isaa xiqqoo ba'uu jalqabe warra siyaasa Oromoo oofumaa itti ta'an Hayilee Fidaan killisiidhaan Oromoo miti ta'an. Mucaa arjoo dhalatee guddate maatiin isaa achi jiru Oromoo miti jedhan. Sannaa Ilikee eenyu tajjeesse? Baarootumsaa eenyu tajjeesse? Oromoon xiqqoo keessaa ba'ee mul'achuu jalqabnaan kan koomitee eegganuun aadaa godhate. Xiqqoo baanaan cabsuu akka adurree ilma ofii nyaachuu hanqinni jiraachuu ni mala. Hanqina sana guuttatanii deemurraa ilma ofii nyaachuu aadaa godhanne. Hojjennee agarsiisna haa dhiisnu jenna. Dubbachuu dhiisne marii dhiisne hojjennee saba keenyatti hojiitti agarsiisnaa jenna. Malee nagaa jibbinee miti. Paartileen kun lamaan maqaa qabsoo Oromootiin dhiiga Oromootiin warra taphachaa turan. Bara Oromoon biyya bulchuttis guyyaa yeroo har'aa kanattis mootummaa ce'umsaa warra hawwan. Gurmuu jaarsaa walitti funaanamee walumaa gala Oromoodhaaf ifni ba'u, Oromoon garbummaa jalaa bilisa ba'u, Oromoon nagaan jiraachuun warra ittiin tollee fi gaafa Oromoon du'u gaafa Oromoon wareegamu dhiiga Oromootiin warra doolaa argatan paartileen kun lamaan jechaa. Kaafaa'u jechuun dhiiga uummata Oromootiin kataphatu gurmuu nam tokkee Piroofeesar Mararaa Guddinaan ala namni biraa kan hin hoogganne yeroo hunda boo'icha yeroo hunda gidira yeroo hunda ennuma filannoo jala ga'u iyyaa fi wacaan deeggarsa warra adii fi dhaabbileewwan garaagaraa paartileewwan biyya keessa jiraniif maallaqa doolaara dhangalaasaniif doolaara dhangala'u argachuu fi ittiin jiraachuudhaan ala ajandaa moo'ichaa fi siyaasa sababaan masakame siyaasa sagantaa siyaasaa ifa ta'e qabatee paartii sagantaa siyaasaa ifa ta'e qabatee mootummaa Itoophiyaatiin dorgomu akka hin taane hubachuun ni danda'ama. Abaawun Daawud ammoo seenaasaa umuriisaa Eertiraa keessatti dabarsee dargaggeessa mandaraan qoodee achitti kolaasaa ture. Achitti lafa nuugii qochisiisaa ture boqqolloo facaasaa ture warra Eertiraati. Dargaggeessi maalummaasaa hubatee inni kaan keessaa galee inni kaan immoo tiimii namicha kanaa ergama isaa qabatanii har'allee lagatti nam'anii Kaafaa'uu fi Abaawun Daawud qaama mootummaan Itoophiyaa shororkeessaa jedheen karaa nagaa Finfinnee teenyee qabsoofna toodhanii mootummaa ce'umsaa barbaannaa Abaawummaa poolisii Oromiyaa godhannadhanii abjuu goggogaa fi ibsa fokkataa wayii guyyaa lama dura gadi baasanii ba'an jecha. Garuu uummanni Oromoo akkan dura sinii kaase waggootii 30 darban kan maqaa paartilee kana lamaaniitiin qeerroo kumaatama dhabne maqaa paartilee kana lamaaniitiin lakkoofsa gootota hedduu Oromiyaa keessatti lafta Oromiyaa yoo qotan lafeen nama kan nama waraanu maqaa paartilee kana lamaaniitiin jecha. Paartileen kun lamaan har'a gurguddoo jedhanii waamuchaa miidiyaan akka finxaalessa OMN paartilee kana lamaan paartilee gurguddoodha waamu. Paartileen kun lamaan paartilee gurguddoo hin taane paartilee xixiqqoo deeggarsa doolaaraatiif yeroo filannoon ga'u filannoo jala
ibsa baasanii deeggarsa doolaaraa dhaabbileen inni ji'oo fi mootummoonni addunyaa iddoo garaagaraatti isaan deeggaran kana walitti funaannatanii maqaa filannootiin mandara wal ijaaranii kadhattoota Finfinnee keessa taa'anii malee paartii uummata Oromoo bakka bu'an akka isaan hin taane uummanni keenya sirriitti hubachuu qabachaa. Onnee du'aa kanaa miti. Onnee guddaadha. Akka malee onnee guddaa. Onnee pirezidaantii dha'uu bara. Onnee beeta mangistii mallas seenu bara onneen kiyyan beektu. Isa sandiigee bara. Onnee bara. Suudaan laqee bara. Suudaan bara. Ministeera irraa hanga dakatti barabbare intala pirezidaantii chaaj jalaa baasee as gubbattiin siyaasa waaboo ijoollee fi seenaan haasawaa fi deemu raasichi. Gaaf tokko maaliif ni haasawama as gubbattiin ta'u. Awwaa hedduu hin dubbadhu beeke. Hin dubbannee beeke. Waan dhorkaadha waan ta'eef. Miidiyaarra waggaa meeqa eegaan dhufe as gubbaa feesbuuka waggaa meeqa ilmi namaa kan fayyadamutti jiru. San dura naaf hin ayyamamu waan. Feesbuuka waggaa shanii waggaa meeqa eegaan feesbuuka banaddeen. Eegaan Ameerikaa dhufee na ayyamame malee biyyatti naaf hin ayyamamu. Maaliif na sakattaanii na barbaadanii feesbuukaan na qabuu danda'u konnekshinaa waa hedduutu jira gaa. Eenyu wajjin oppiidiyoo dullattii wajjin oppiidiyoon dullattiin kaafa feetu shanii taati. Oppiidiyoon dullatti gaafa fedhu shanii ta'a. Gaafa fedhu bilchiginnaadha. Gaafa fedhu of koodha. Dhaaba sadii tokkos sadiis soostuu sillaase jechuu dandeenya. Aab waldi manfas quddus aaduu amlaak jechuu hin dandeenya. Aab abbaan eenyu shanii ta'a yookiin immoo abaa'otaa. Waldi oppiidiyoodha. Manfas quddus of koodha. Maaliif kana jettaa jedha hin mul'ata. Dhaabni tokko addi bilisummaa Oromoo alaabaa qaba. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo of koof eenyutu kenne maaltu hayyama seera kam. Johaar takkaa qabatee hin beeku adda bilisummaa Oromoo keessa qabsaa'ee hin beeku. Kanaaf ijoollummaa isaarraa oppiidiyoodhaaf adda bilisummaa Oromoo horii rukuttisuu walii ajjeessisuu guddate gurbaan kun. Haqni hin dhufu. Seerri hin bu'u olaantummaan seeraan dhuunfatamu. Namni ajjeefamee dhumayyuu jaarsummaa achi qabanii as qabanii hiyyeessa ajjeessu. Eenyu kan du'u Oromoodha. Hacaaluun Oromoo qulqulluudha. Kun heerru aangorra jiraa kun hin jiru. Kan adamsamee ajjeefamu kan baadiyyaa kee Oromoon eessa jira? Oromoon asliin baadiyyaa jira. Kan dhume isa baadiyyaa kana kan jarri fixan. Isa magaalaa kan jiru eenyuun Itoophiyaa keessatti ortodoksiin gama kana jiraataa jiru. Tarii warra masifachi buttuufaa keessaa maangaasaa fudhatan hangaasan Oromoodha. Wannan Harargeen nan beeka jechuudha Harargee Islaama kan Oromoo ta'e kan gurraachoo kana qaqallaa kan baadiyyaa kan jiraatu kan dongoru kana Oromoo warri kaani warri nagadaaf dhufe magaalaa keessaa nagadu. Oromoon isa baadiyyaati. Isa namni dubbanneef isa hiyyeessa. Isa dhibeen hukormiin rammoon miilaan itti galte dhiiga keessaa xuuxxee dhiiga hin qabne huuqqataa kana Oromoon baadiyyaa jira Oromoon magaalaa hin qabne. Kanaafiyyuu Oromoodhaaf qabsoon godhame kiristaanaaf hin godhamne. Nama yoo jibbitellee dhugaa isaa sana hin jibbin. Maal isiniin jechuu barbaadetanii yedduu kana immoo mootummaa Itoophiyaatiin mootummaa Eertiraatu wal loluu deemaa jedhamee baay'ee odeeffamaa jira miidiyaa kanarratti. Haa ta'u garuu mootummaan Itoophiyaas Eertiraan loluuf hin jenne mootummaan Eertiraas immoo mootummaa Itoophiyaatiin loluuf hin jenne. Garuu miidiyaa hawaasaa kanarraa odeeffamaa jira. Haa ta'u waan dhimmi kan aan dubbachuu barbaades maa inni mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Eertiraa wal bira qabnee ilaalu. Mootummaan Itoophiyaa ergaan gootti dhufe hadda Dr. Abiyyiin ergaan gootti dhufe yoo xiqqaate hadda waggaa 6 qofaa jechuudha. Garuu jijjiiramni amma tokko mul'ateera. Jijjiiramni baay'ee mul'ataa jira. Garuu mootummaan Eertiraa immoo hadda yoo xiqqaate dhaloota keenyaan dura jechuudha waggaa meeqa waggaa 40 jechuudha aangootanarra. Hadda waggaa 40 akka waan warra nikaa godhatee waggaa 40 aangoorra jira jechuudha. Garuu ijoolleen Eertiraa miidiyaa kanarra jiran namni guddaan isaanii namni hundinuu namni amman argetti mootummaa Itoophiyaa wajjin jirra haloluu mootummaan Itoophiyaa jedhan jiru. Bilisummaa biyya keenya irratti hin dhumanna malee mootummaan Itoophiyaa asabiin unnaan nurkaan fudhatu biyya keenya unnaan weeraru jedhanii namuma waggaa 40 isaan akkasitti rakkisaa ture kan jijjiiramni tokko hin jirre hattaa biyya sana keessatti ni torkiin illee hin jirre wajjiniin dhaabataa jiru mootummaa Eertiraa wajjiniin jechuudha. Garuu keenya nama reef waggaa 6 aangootti dhufe erga aangootti dhufe iyyuu takkaa boqatee hin beekne namni kun dhugaa dubbachuuf aangootti erga
erga gaafa dhufeetii kaasee takkaa boqateen beeku biyya sana jijjiiruudhaaf takkaa haara galfateen beeku utuu xiqqeeffamuu utuu itti roorrifamuu utuu ajjeefamuudha itti aggaamamuu waa meeqa keessa darbe jechuudha gama kanaan Oromootti ittiin lola gama kanaan Amaaraatti ittiin lola gama kanaan Tigreetti ittiin lola wallahi laazim ibiddarra taa'e namichi kun ibidda eelee sibiilaarra taa'e biyya kana bulchaa jira jechuudha ammoo garuu kanuma keessaa ammoo kufee ka'ee biyyattiin akkasiin guddattu biyyattiin akkasiin wayitti baatuuf jijjiirama akkasiin godhattuuf muddama namni kun garuu keenya immoo maal jedhas deebi'ee gariin Eertiraa namootu jedha gariin maaltu nu galche jedha gariin dantaadhaan wal fixxi jedha gariin ammoo Amaaraan immoo numaayyuu Eertiraan amootu dil Eertiraawiyaan minaamin jedhu jechuudha sinii galee ubadhaa gaala amma sammuun namaatti wal dhabu jechuudha keenya paaspoortii Itoophiyaa jedhu harkatti baatee biyya isaa deebisee namni biraa akka mo'atu yookaan namni biraa akka inni lolee injifatu barbaadaa jechuudha isinii galee sanuu mootummaa reef aangootti dhufee ammallee jijjiirama fidaa jiru kana utuu immoo rakkinni Itoophiyaa keessaa kumaatamni jiru jechuudha kana iyyuu danda'e utuu biyyi kun nagaa godhatte utuu biyyi kun immoo nagaa taate wagguma tokkoof yeroo Dr. Abiyyiin aangootti dhufee asii kaase wagguma tokkoof yeroo lolli dhibe yeroo biyyi sun nagaa ta'ee jiraate argitanii beektu argitanii hin beektan inumaayyuu keessa darbee warri amma hoggantoonni dhaaba siyaasaa Oromoo irra guddeessi immoo maal jedhuyyuu amma waa'ee dhimma biyyaa dhiisanii waa'ee maalii dheese waa'ee kursii jara waa'ee mootummaa ce'umsaa jaarrannaa waa'ee aangoo jechuudha keenya Oromoon akkasitti jira malee waa'ee biyyaa irratti fokas godhee waa'ee biyyaa irratti xiyyeeffatee hin jiru jechuudha isinii galee argitanii nuti arra ulaan galaanaa yoo argame ulaan galaanaa Itoophiyaa yoo argatte kan inni fayyadu mootummicha sana miti kan inni fayyadu ummaticha mootummaan sun bordeemuu danda'a kan inni fayyadu Dr. Abiyyi miti jechuudha dhugaa rabbii namni kun wallahi haqa ummata Itoophiyaa irraas qaba haqa ummata Oromoo irraas qaba dhugaan isinitti hima gaafan kana jedhu kan naarrabsu baay'een jiraachuu danda'a kan waan fedhe jedhu baay'een jiraachuu danda'a garuu jedhu rakkoo miti sun akka ilaalcha isaati haa ta'u garuu akkuma jalqaba isiniin jedhee abbaa yoo jibbitan dhugaa isaan jibbina mee itti yaadi ilaal namni kun utuu Oromiyaan nagaa taate Amaaraan nagaa ta'e Tigraay nagaa taate Dabuubiin nagaa ta'e biyyi Itoophiyaa fayyaansi nagaa ta'e immoo hojii misoomaa qofa irratti xiyyeeffannoon isaa ta'e utuu nammasii aangoo harkaa butuudhaaf itti wacu ta'e utuu nammasiin qawweedhaan itti adeemee namicha kana rakkisu ta'e utuu gamanaan immoo gama dippiloomaasiitiin dhiibbaan irratti godhamee namichi kun rakkifamu ta'e namni utuu gubaa kana keessa taa'u eelee sibiilaa kanarra taa'e hanga kana biyyattii foyyeesse utuu nagaan jiraate akkam godhaa jedhii tilmaami yaadii jechuudha tilmaami yaadime sadarkaa kamiin irraan ga'a sila maal godharee nu gamanaa wanti nu beenu wal hirkatti harkisu bakka hanga'e inni sun asii ganna butee bakka inni sun ga'e ana isa gabbutee bakka sana ga'uun barbaada malee akka dhaloonni biyyattii akka ni jijjiiramu akka achii dhufaan lafaa dhufaan namni jijjiiramu namni fedhu hin jiru hundinuu faayidaa ofii hundinuu har'a jiraachuu nyaachuu garaa ofii guddisuu maqaa ofii guddisuu abalutaan argate jechuu kana barbaadaa jechuudha mee tilmaamaa yeroo bilisummaa biyyattiitiif silaa falmanii wal falmisiisanii jedhan keessatti hoggantoonni Oromoo maal gaafatu mootummaa ce'umsaa gaafatu dhimma kursii dhimma ofii irra taa'u dhimma ofii aangootti ol ba'u sinii galee kanaafuu inshallah Itoophiyaan biyya abbaa ulaa galaanaa sin taati rabbiin biyya keenyatti nagaa buusuu waliin nu galchu hundumaafuu